الشما هركفوني دعوتو دا كبجمتو هردفتو دا أورميا صدومي سجل ميديا ودو أمون ركابك أبنيس نيف جهاني ودو إيجو Ministeerri muummee Dr. Abiyyi baankii misooma Afrikaatiin dhiifama gaafachuu isaanii hordofee baankichi hojjettoota idilee addunyaa gara Itoophiyaa deebisuuf murteessee jira. Finfinnee amajjii 2024 dhimma wal dhabdee tibbana Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti uumameef waraanni Suudaanii irratti mari'atamee jira. Finfinnee amajjii 19/2024 paartiileen lammiilee Itoophiyaa walqixxummaa hawaasummaa ezeemaa ibsa baasee jira. Oduu bal'inaan. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun baankii misooma Afrikaa ifatti dhiifama gaafachuu isaanii hordofee baankichi hojjettoota isaa idilee addunyaa hunda gara Itoophiyaatti deebisuuf hojii idilee Itoophiyaa keessaa geggeessuuf itti fufsiisuu murteessuu beeksisee jira. Baankichi kanaan dura baatii Onkololeessa bara 2023 keessa hojii geggeessaa baankichaa damee Itoophiyaa Dr. Abdul Karim dabalatee hojjettoota isaa lama irratti Finfinneetti qaamolee nageenya mootummaatiin haleellaa raawwatamu hordofee hojjettoota isaa idilee addunyaa Itoophiyaa keessaa baasuuf murteessuun isaa ni yaadatama. Walgahii Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad fi Pireezidaantii Baankii Misooma Afrikaa Dr. Adaanes gidduutti taasifame irratti dhiifama mootummaan Itoophiyaa gaafate. Akkasumas muummee Ministeerri Dr. Abiyyi Ahmad taatee yeroo dabre uumameef furuuf waadaa cimaa galuu isaa hordofee baankichi misooma Afrikaa Itoophiyaatti hojii idilee isaa eegaluu fi hojjettoota isaa idilee addunyaa hunda gara Itoophiyaa deebisuuf murteesseera. Gama biraatiin Finfinnee amajjii 2024 dhimma wal dhabdee tibbana Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti uumameef waraana Suudaanii irratti kaleessa Yugaandaatti walga'ii addaa kan geggeessan biyyoonni miseensa dhaaba biyyoota gaanfa Afrikaa IGAD wal dhabdeen biyyoota lamaan gidduu mudate kan isaan yaaddeessu ta'uu ibsaniiru. Abbaa biyyummaa fi Somaaliyaa akka kabajamtu hubachiisaniira. Walgahii ariifachiisaa kaleessa geggeeffame ilaalchisee ibsa kan baase IGAD waliigalteen abbaa biyyummaa Somaaliyaa ilaallatu kamuu eeyyamaa biyyattii irratti kan hundaa'e ta'uu akka qabu ibseera. Biyyoonni lamaan Itoophiyaa fi Somaaliyaa ergawwan walitti bu'iinsa kakaasan irraa akka of qusatan kan gaafatan IGAD dhimmoota garaagarummaa gidduu isaanii dhiphisan irratti akka xiyyeeffatan hubachiiseera. Dhimma ijoo waliigaltee addaa IGAD 42ffaa irratti mari'atame akka jedhani. Kan biraa haala yeroo Suudaanii yoo ta'u qaamoleen wal waraansaa jiran walitti bu'iinsa dhaabanii gara mariitti akka deebi'an gaafateera. Walga'iin addaa IGAD tibbana hoggantoota Itoophiyaa fi Suudaanii dursan akka irratti hin argamne ibsuun irraa hafan kan irratti hoggantoonni Yugaandaa, Jibuutii, Somaaliyaa, Keeniyaa akkasumas gaanfa Afrikaa ergama addaa Ameerikaa Maayik Hamarii fi gaanfa Afrikaatti ergama addaa Awurooppaa Anet Woberii hirmataniiru. Gama biraatiin Finfinnee amajjii 19/2024 paartiin lammiilee Itoophiyaa walqixxummaa hawaasummaa ezeemaa ibsa baasaniin waliigalteen Itoophiyaa fi Somaalilaandii gidduutti mallattaa'e milkaa'ina dippiloomaasii guddaa seera mootummaa gamtoomanii keeyyata 125 kan seera itti fayyadaman galaana labsuu kan kabajanidha jedhe. Hawaasa addunyaa irratti beekamtii haa dhabduu malee Somaalilaandiin hawaasa addunyaa waliin hariiroo kan qabdu ta'uu eeruun waliigalteen mallattaa'e kun faayidaa biyyoota lamaan kan kabachiisuudha jedhan. Dura taa'aan paartii ezeemaa fi Ministeera barnoota kan ta'e Profeesar Birhaanuu Naggaa waliigalteen kun karaa nagaa dippiloomaasii fi seera qabeessa ta'e of keessaa qabaa kan jedhan. Biyya akka Itoophiyaa ulaa galaanaa hin qabneef faayidaa dinagdee qofa osoo hin taane dhimma faayidaa biyyaalessaa fi lubbuun jiraachuuf jechuun ulaa galaanaa argachuun karoora paartichi bara 2010
haa ta'u malee gabaasni miidiyaalee mootummaa tokko tokko baasaa jiran dippiloomaasii adeemsifamaa jirutti dhiibbaa akka hin uumne akeekkachiiseera. Duulli miidiyaa geggeeffamuun seera idilee addunyaa ilaalcha keessa kan galche akka ta'u hubachiiseera. Waliigalteen hulaa galaanaa argachuun kan taasifamu haala seerota ittiin dippiloomaasii addunyaa kabachuun raawwachuu guddaa dinagdee biyyoota keenyaaf barbaachisaa ta'uu eereera. Biyyoota ollaa fi naannicha wayna hariiroo gaarii uumuun dhimma ijooti. Hariiroo biyyoonni naannichaa biyyoota ollaa irratti waliin taasisan haala jireenyaa hammeessuu birmadummaa biyyattii irratti dhiibbaa uumuu danda'us jedheera. Kana malees nageenyi biyya keessaa fi rakkoowwan keessoo mariidhaan furuun dantaa biyyaalessaa tiksuuf bu'aa kan qabu ta'uu himaniira. Haaluma wal fakkaataa manni marii paarticha siyaasaa Itoophiyaa ibsa amajjii 2024 baaseen waliigalteen galaana Itoophiyaa fi Somaalilaandii kan guutamtu kan deeggaru ta'uu ifoominaan manni marii naannoo Amaaraa fi Oromiyaa waliigalticha kana deeggaru ta'uu ibsaniira. Waliigalteen hulaa galaanaa amajjii 2024 Itoophiyaa fi Somaalilaandii gidduutti mallatteeffamuu hordofee Soomaaliyaan waliigalteen kun dantaa ishee kan hubu waan ta'eef fudhatama hin qabu jetteera jechuu ibsaniira. Egaa daawwattoota kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa 39 miidiyaa oduu har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma hanga oduu biraatiin wal deemuutti nagaan nu turaan affeerraa kenna.